Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Egaa kun barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kanarraa keessatti lakkoofsa bilbilaa kan yeroo dheeraadhaaf isin jalaa badee ture kan duraan namaaf waliif bilbilaa turtan kan bilbila keessanirraa qabdan jechuudha. Bilbilas yoo jijjiirtan akkamitti akka isin argachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa karaa baay'ee salphaa fi gabaabaadhaan lakkoofsa duraan yeroo dheeraadhaaf waan ammataa olii hanga barbaade haa ta'u jechuudha. Ammata 5 haa ta'u kan isin duraan walii bilbilaa fi bilbilaanii turtanii akkasumas bilbila keessan yoo gattan akkasumas yaattuu isin jalaa fudhattee fi walumaa gala bilbila san yoo jijjiirratanii fi akkasumas sim kaardii san illee yoo jijjiirrattan karaa salphaa isin bilbila keessan yookaan immoo lakkoofsa namoota bilbila keessan irraa duraan qabdanii kan maamiloota keessanii karaa adeeffachuu dandeettaniin isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Gama barnootaatti isin dabarsuun duratti warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin beeksisa jechuudha. Akkasuma immoo mallattoo bilbilaa fuulduraan baatu kanarratti al tokkoof kilik godhuudhaan viidiyoon nuti asirraa gallakkifnu akka daddafee isin qaqqabu taasiftu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha viidiyoo keenya kan daawwattanis like share gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Like share gochuu hin dagatinaa. Gaafii fi yaada qabdaniif ammoo koomentirra nuuf kaasinin jedha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Warroonni descriptioniin eessa jettanii na gaafattaniif ammoo jechuudha. Descriptioniin jechuudha viidiyoo yogguu daawwattanitti viidiyoo liinkii jala barbaaddan san yogguu daawwattanitti haala kanatti al tokkoof barreeffama yookaan ammoo xiyya as jirtu kanarratti haala kanatti al tokkoof irratti kilikni gootu sana booda xiqqoo akkanatti ol harkisuudhaan liinkiilee garagaraa asirraa ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf liinkii garagaraa kan asirraa argattan aappii buufachuuf gaafii gaafachuu fi telegiraama jooyin godhuuf waatsaappii garee waatsaappii jechuudha jooyin godhuuf feesbuuka fooloo godhuu fi peejii feesbuukaa fooloo godhuuf chaanaala keenya sabskiraayib godhuuf jechuudha. Fuula guutuu chaanaala keenya irra galtanii subscribe godhuudha. Akkasumas warroonni gama telegiraamaatiin nu hordoftan telegiraama keenya irraa liinkii fi liinkiilee maallaqaan bitamaniif jechuudha. Akkasumas firii ta'an liinkii appilikeeshinoota garaagaraa kan baay'ee hedduu isin fayyadu achirraa ni argattu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Fuula telegiraama keenyaas haala kanatti irra isin galchaa haala kanaan telegiraama keenyas jooyin godhaati liinkii fi viidiyoo garagaraa jiras ni daawwattu isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha liinkii akkaataa lakkoofsattiin argatan liinkii isaa descriptionii viidiyoo kanaa jala isiniif kaaha. Descriptionii viidiyoo kanaa jala laaltanii ni fayyadamtu jechuudha. Tole anamma liinkicha waatsaappii kiyyarraa waan qabuuf waatsaappii kiyyarra al tokkoof ni gala. waatsaappii kiyyarra galee jechuudha. Liinkii sanarratti kallattiimaan kilii godhe akkaataa isin itti argachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Tole haala kanatti liinkii viidiyoo kana jala laaltanii viidiyoo kana jalatti liinkii al tokkoof irratti kilik innaa gootanitti haala kanatti isiniif bana jechuudha. Dhiifama kunoo haala kanatti isiniif banama. Akkuma isin agartan kunniin lakkoofsa isin ammoo duratti warroonni lakkoofsa kana hin guunne jechuudha. Lakkoofsa kana argachuudhaaf Facebook keessan karaa Googleaatiin yoo seentanii hin jiraatin Facebook keessan karaa Googleaatiin yookaan immoo Google Chromeedhaan seenuudha qabdu jechuudha. Karaa saniin seenaan kallattiimaan lakkoofsa keessan haala kanatti isiniif baha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf lakkoofsa maqaalee garagaraa kanneen haala kanatti isiniif bahu kana argachuudhaaf maal gootu? Al tokkoof maal gootu kunooti fakkeenyaaf Hamzaa Umar kan jiru irratti al tokkoof innaa kilik godhu iddoo kanarratti haala yoo kilik godhu jechuudha. Haala kanatti lakkoofsi isaa badhetti naaf baha jechuudha. Karaa kanaan lakkoofsa namoota duraan bilbilli keessan bilbilli isaanii isin jalaa badee ture haala kanaan deeffachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf jechuudha egaa hordoftoota keenya jechuudha liinkii kana jechuudha. Akkuma isinitti hime descriptionii viidiyoo kanaa jala argattu descriptionii viidiyoo kanaa jala laaltu. Kanaaf karaa salphaa fi gabaabaadhaan lakkoofsa bilbila namoota kan duraan isin jalaa badee ture haala salphaadhaan karaa kanaan akka deeffatan isinin jecha barumsa keenya kan har'aas kanaan goolabna hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti.